Ashama harkattoonni kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuubtaatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas warroonni viidiyoo kee laayikii sheerii koomentii barreessaa koomentii garaagaraa barreessaa yaada na jajjabeessus yookiin yaada na gaddisiisus barreessaa jirtan hundi keessaniyyuu galatooma waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa akkasumas immoo waan hundumaafiyyuu rakkinni kan namarra ga'u abbaan jaalateetii miti yookiin giddaa jedhaan ta'a yookiin dammoo hawwii isaatiin ta'a jechuudha. Viidiyoo gooddanyaan kiyya hojjette tokko irratti baay'een ajaa'ibame jechuudha. Ajaa'iba kiyya kana keessaa kamtu natti dhaga'ame beektu egaa maaliif gisee tokko dhugaa nama ajaa'iba jechuudha. Garuu immoo jecha ishiin haasofte irratti hin dhaggeeffattu ani immoo jechuudha malsi isiniifan deebisa dhaggeeffadhaa. Ay bakka rabshaanis dhaabbatee jedhee wanni hunduu tasakkalee jedhee jennaan kuni viidiyoo mataa kootee ani hojjedhee galakkisa irratti ishiin hojjette jechuudha. Maaliif garaa kiyyas baay'ee guddachaa sababa ta'eef egaa akkuma yeroo darbee waa'ee mastuu simbiraan ga'aa jiru ammallee simbiraan ga'aa jira jechuudha. Amma maalirra jirti maal keessa jirti eessa jirti akkamitti jirti maal gootee madaamin akkam gochaa jirti manuma madaamit jirti moo achi baatee jirti moo kan jedhu namoonni hedduun gaafii garaagaraa ana gaafachaa jiru. Immoo namoota kana hundaaf keessan deebisuu hin danda'u dirqama asirratti isinii deebisuu kan ofii jechuudha. Isin immoo viidiyoo kana hanga xumuraa wajjin hordofu. Amma bakkee kanatti namoonni baay'een gara keessatiin gaafii baay'ee na gaafachaa jiru jettaa jirti obboleettiin keenya. Namoonni baay'een gaafii ishii gaafatasanii maaliidhaaf anaan mastuu viidiyoo hojjedhuutu naaf ergi deebii kana ofirraa hin deebisaa maanaan jechuu diddeenaan. Gusii baay'ee aga bilbila qufaan chaanalatti daawwattee maaliif baddee hojiin kee kun maalidha inni hojiin kun dasnan jennee kana balleessitee akkas jettee anuma yeroo baay'ee sagalee naa qabdu maalidha mastuu hojiin kun maaliif akkana goote maaliif akkas goote akkasumaan jechaa jirti jechuudha. Godhee jira kun waan dogongoraati dogongoree jira. Jaaladhees ta'e osoo hin beekin illee ta'e dogongoree jira. Dogongora kiyya dammoo ganna darbeef yoo mana hin ijaarree birraa kecha mana hin ijaaranii ganna dhufutti mana ijaaruuf yaadu malee dogongora dura darbeef dogongoree jira. Garuu immoo kan ufa footitti of sirreessuudhaaf anis murteessituudha kanan itti seene dammoo keessaa nan ba'aa haala kana nan mijeessaa. Wanta narra ga'e kanammoo gammadee fudhadhee jira jedhee fudhadhee jira wanta fudhadhe kanammoo duubatti hin jedhu jechuudha irra maaliif duubatti hin jenne jennaan bakka ta'eedha wanta ta'e kanammoo homaa wanni godhu hin jiru kaa sababa saniifiyyuu maal jechuun barbaadee bakka kanatti obboleettii koo viidiyoo kiyya kana yoo kan dhageessu ta'e jechuudha. Haga viidiyoo hojjettu ifaan bilisa ana kootu na gaafadhu ani viidiyoo hojjedhee siifan erga yoo barbaadde jechuudha. Maaliif jennaani akka ati gaafii namoota baay'ee deebisuudhaaf akka taartuun barbaadu anu siifan deebisuu barbaadde jechuudha. Ifaan bilisa sagaleewwan maaliif baddee maaliif naa dawwaluu diddee maaliif narraa fagaattee maaliif akkas goote haga jettee naaf sagalee qabdu sagalee kee sagalee hunda dhaggeeffachuu hin dandeenyu. Maaliif namni yoo gammachuudhaan jiraate sagalee namaa dhaggeeffata. Garuu sagaleewwan kee tokko dhaggeeffachaa hin jira. Sa'aatii natti toletti jechuudha. Garuu immoo jechuudha sagaleewwan san irratti baay'een ajaa'ibame. Garuu sagalee san bamuloo kana osoo dhaggeeffadhee wanta ati naan jette keessaa wanta tokko waan gaarii tokko dhaga'uun kun garuu sagalee na bira ga'ee bakka sagalee na aarsu sila ta'ee biyyuu hin dhaggeeffatu jedhee simmisin jedhe sababa saniifis yoo ta'e hin beeku. Ani gaafii nan isinii deebisuu barbaade immoo bakka kanatti hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii koo kan taatanis maatii obboleettii koo waleetuubii kan taatanis
dhuguma ani akkuma dura sinin jedhe akkuma ishiin viidiyoo ishee irratti hojjette ani mana madaamii hin jiru sa'aatii kanatti ammaaf iddoon jirutti gammachuudhaan nan jira iddoon jirutti dassitaadhaan nan jira haala keessa jiruunis haalan godheenis waan hundaanuu gammachuu keessa hin jira wanti mataa gadi na qabachiisee gwaadatti deebi'e boo'uuf hin jiru maaliif jennaan namoonni akka anaa rakkinni akkanaa hunirra ga'ee simmi jedhanii mataa isaanii gadi qabatanii bu'an jiraachuu danda'u isaaf saniif fakkeenyan ta'a irra caala jedheen namoota bu'aa saniif fakkeenyan ta'a abbaan barbaade koomentii barbaade waan barbaade anaan jedhan abbaan barbaade hissobda abbaan barbaade wanna barbaade anaan jedhan ani garuummoo ani dubartiidha dubartii ta'ee dubartii irratti hin murteessu sila ta'eefu dubartii akka kootiitiif fakkeenya ta'ee argamuun qaba bakka maaliif eenyu lamisaalee namni tokko qabeenya wajjin hin dhalatu namni tokko yoo mateetis hin dhalatu guyyaa dhalannu garaa haadha keenyaa keessaa yeroo baanu qullaa baana jechuudha qullaa garaa haadha keenyaatii baane uffata nutti uwwisu rakkinnillee akkasuma eenyullee namumti kamiyyumaa hin taane shamarri kamumaa hin taane akkuma nan hojiidhaaf biyya kootii ba'etti shamarri kamillee hojiidhaaf biyya isheetii ni baate rakkoon akkanarra ga'e kun isheerra ga'uu malata gaafa rakkoon akkanarra ga'e kun isheerra ga'e duubatti galee ishiitti kolfuurra har'a dursee kan ganaa ufafootti rakkinirra ga'u soo jiraatte kan irra ga'ee gwaadaa keessatti dhokattee raftee maal jedheen ifa namaatitti ba'a maal jedhee tananan wannoo jedha jettee yaanni sammuu keessa seenuu jiru fakkeenya ta'uufan viidiyoo kana hojjechaa jira malee dogongora mataa kootii balleechaa mataa kootii ofirratti an dhibbatti ofirratti murteessee dogongora koo ofirratti murteessee taa'ee tanan jira jechuudha dogongoran ofirratti murteessee kan immoo mataa kootii nan ofirratti murteessee malee ani namni irratti murteessuu hin danda'u sababa saniifiyyuu kana siniin jechuun jaaladha dhiifama ijoollee baay'een kan walee beekan na beekuu danda'u garuummoo kan walee beekan na beekus dhabuu danda'u garuummoo warri na beektan warri duraan ana maatii koo taatanii yookiin maatii waleellee taatan deebiin kun isiniif gaadha natti fakkaate ani mataa kiyya gadi qabadhee boo'uu hin barbaanne gwaadaa keessatti galee boo'uu hin barbaanne kan narratti uumame kanallee balleessuu hin barbaanne gammadee fudhadhee jira maaliif gammadeetu fudhadhee jira wanta fudhadhe kana dammoo milkaa'inaafis ta'uu danda'anaaf maaltu beeka carraa namaa hin beekan ollaan akkam bultee beeka malee akkatti bulee abbaatu beekama ture ani immoo jireenya kiyya kana keessatti sa'aatii kanatti baay'ee itti gammadee jira namoonni tanaan dura deessanii beektanis ni jirtu namoonni ganaa da'uu barbaadanis ni jirtu namni tokko dhugaa nama daa'ima abbaan hin beekamnellee yoo ta'e haga keessa keetitti dubartiin tokko yeroo garaatti baattu keessi ishee haga gammadu keessi ishee akka tadassatu haadha qofatu beeka malee namni biraa hin beeku jechuudha sababa saniifiyyuu kana siniin jechuu jaaladha wanta biraa uumaa wanti hin jedhu sin jiru wanti siniin jedhullee hin jiru kana gaafii yoo na gaafattan koomentii koo jalatti naaf barreessaa gaafii koo siniif deebisuudhaaf ani qophooftuudha siniin jechuun jaaladha garuummoo waa hunda keessayyuu guyyaa muraasa guyyaan haadha ilmaa ta'ullee ga'uu ga'ee jira biyyaansi guyyaa muraasaan booda gara mana yaalaa deemuun kiyya hin hafu gaafa waaqayyoommoo ilma kiyya wajjiniin annu jennee viidiyoo isinii hojjechuu dandeenya hagasitti garuummoo nagaa naaf ta'aa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja hagasitti nagaa naa turaa isiniin jechuu jaaladha garuummoo waaqayyo nagaan si haayiku waaqayyo si wajjin haa ta'u jedhaatoo na eebbisa eebba keessan isinirraa barbaadee jira siniin jechuu jaaladha mee yoo haalli natti mijatee natti tolee uffatan daa'ima kiyyaa bitellee isinitti agarsiisuu nan danda'a uffata isaa manaamana isinittan agarsiisa
Asinin jira mucaadha shamarrallee yoo jettan ilma